Bagana gaataatanii maatii mana biyya akka daa'imman keessan ani barsiisaa Muusaa Mahammadi irraa qabadde kan isin ijaarre kutaa kudha tokko unit 1 about relation in the function part 6 about absolute value function gadi sirrii ilaalaa jira. Maatiiwwan Abdii Akkaadaamii hundi keessan chaanaalii keenya chaanaalii Abdii Akkaadaamii subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa jecha. In today's part, we will see about what definitions of absolute value function. Hiika absolute value function yookaan gadi sirrii ni ilaalla. Hiika absolute value function yookaan gadi sirrii waliin ni ilaalla. Properties of what absolute value function waliin ilaalla. Maloota gadi sirrii qabu yookaan absolute value function qabu waliin ni ilaalla. Examples of what absolute value function. Example of absolute value function ni ilaalla. Graphs of what absolute value function. Graph in absolute value function maal akka fakkaatu, domain fi range isaa maal akka fakkaatu waliin ni ilaalla. Equation what involving what absolute value function. Equation absolute value function wal qabatan muraasa ilaallaaf ni ilaalla. Objectives of what? So this lesson objective is at the end of this video you should be able to explain absolute value function with best example. Absolute value function explain gochuu qabdu. Barannoo keenya irraa filadhecha. With what? Best examples. Example absolute value function wal qabatan kennuun isin irraa eegamaa jira. Describe what? The properties of what? Absolute value function. Amaloonni absolute value function maal akka ta'an tokko tokko isaanii ibsuu qabdu jecha. Sketch the graph of absolute value function. Graph absolute value function yookaan gadi sirrii kaasuu isin irraa eegamaa jira. Our vision on absolute value function. Kutaa illee waa'ee absolute value function waa'ee gadi sirrii ilaaltaniirtu waan ta'eef. The point represented by -3 and the 3 on the number line are both are 3 units. Fageenyi isaanii maal? 3 unit. Fakkeenyaaf odoo meetira 3 gara bitaatti deemne kallattiin deemsantu gara bitaa ta'a malee deemsi kennaa meetiruma 3 jecha. Negatiivni kun maal agarsiifti? Karaa bitaa kanatti deemu kenna agarsiifti malee deemsi kennaa 3 meetiruma jecha. Gara mirgaatti yoo deemnullee yeroo 3 yookaan tarkaanfan yookaan kan deemu ta'e illee kallattii jijjiirre malee deemsi sun tokkuma jecha. This what? This represented what? The concepts of absolute value function achirraa yaala. Negatiivni kun kallattii agarsiifti malee fageenyi kennamaa inni tokkuma jecha. Kanaaf but the distance from the origin to itself achumatti yoo kan ta'u taate the origin to itself origin irraa originitti waan deeme bakkuma san jira waan ta'eef it what 0 ta'a fakkeenyaaf 0 ta'a jecha. 3 units to the left, 3 units to what? To the right. Asii achi gara bitaatti 3 yoo deemne this -3 indicates what the direction kallattii sana agarsiisu. Fageenyichi kennamaa inni 3 malee 3 jechaadha yookaan meetira 3 osoo kan jiru taates gara fuulduraatti illee meetira 3 osoo kan jiru taate tokkuma jechaadha. Garuu kallattiin nuti deemnu sun garaagaraa jechaadha. From what? This origin. Distance represented by the concepts of what? Absolute value. Fageenyi concept absolute value nu akka nu ibsu kutaa kanatti ilaaltanii turtan jechaadha. Definition: given a real number A osoo aan maal ta'e real number yoo kan ta'u taate. The absolute value or modulus of A denoted by this absolute value ne haala kanaan barraa. Is the non-negative or real number. Akka fageenyaa san jechaadha. Fageenyichi negatiiva ta'uu hin danda'u. Non-negative real number. Gati sirrii yeroo gatii sirrii naa kenne yeroo fakkeenyaaf maal jechuudha? Negatiiva keessa nan galchii jechaadha karaa biraatiin. Positiiva na taasisa jechaadha. Always what? Absolute value is what? Non-negative real number that is defined by absolute value of A is equal to what? A. If A is what? Greater than 0.
gatiin A kennaa kun irra guddaa 0 yoo kan ta'u taate kan achi keessa jiru sun irra guddaa 0 yoo kan ta'u taate directly akkuma jirtu achi keessaa baachaa A mataa acha. But if at absolute value of A is equal to what? 0. If the value of A is what? Equal to 0. 0 yoo kan ta'u taate. Akka the distance from the origin to itself irreef jennisan jecha. 0 mataa acha. If what? A is less than 0. A is less than 0 means that's what? Negative. Kana negative at the one day. At that time, absolute value of A is what? Minus of what? 8 acha. Minus of what? 8 acha. Depending on this definition are manually find the modulus of the following or find the absolute value of the following. A. Absolute value of 2. Because 2 is what? Greater than 0. Because 2 is what? Greater than 0. Absolute value of 2 is equal to what? 2 by using what? The definitions of what? Absolute value of A is equal to A if A is what? Greater than 0. Gatiin A irra guddaa 0 taanan absolute value of A kenna maal jedheera 0 jedheera waan ta'eef. Absolute value of 2 is equal to what? 2 because the value of 2 is what? Greater than 0 waan ta'eef jechaadha. Okay, B minus 2. Absolute value of what? Minus 2. Absolute value of minus 2 is equal to, because this minus 2 is what? Less than 0. Minus of minus 2 is equal to 2. Minus of minus 2, this is what? Is equal to what? 2 is equal to 2 ta'icha. Kanaafuu absolute value of minus 2 illee minus of minus 2 ta'et equal to 2 ta'icha. Absolute value of minus 2 is also what? Is equal to minus of minus 2. This is equal to what? 2 ta'icha. Because minus 2 is what? Less than 0 1 ta'eef jecha. Absolute value of 0 by definition, because if A equal to what? 0, absolute value of 0 is also what? 0. By using what? The definitions of what? Absolute value function. Definition of absolute value function maal jedha? Absolute value yookaan gati sirriin maal jedha? Gati sirriin A wal qixata A ta'a. Yoo gatiin A irra guddaa ta'e. Lakkoofsa achi keessa jiru sun irra guddaa 0 yoo ta'e. Lakkoofsa achi keessa jiru sun irra guddaa 0 yoo kan ta'u taate, hojiiwwan achi keessaa ba'e lakkoofsichuma taa'edha. But when n is equal to 0 ta'e, lakkoofsa achi keessa jiru sun 0 yoo kan ta'u taate, gati sirriin isaallee deemni isaa maal ta'a? 0 ta'e. Yoo lakkoofsa achi keessa jiru sun negatiiva ta'e, gati sirriin isaa minus of what? That number. Because negatiivonni lamaan sun wal balleessanitti lakkoofsa san pozitiiva taasisu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf absolute value of 2 2 ta'a jechaadha. Gatiin 2 irra guddaa 0 waan ta'eef. Gati sirriin minus 2 maal ta'a? Minus of minus 2 is equal to 2 ta'a jechaadha. Gati sirriin 0 0 ta'a jechaadha. Properties of absolute value function. Property tokkoffaa for any real numbers A, absolute value of A is what? Equal to absolute value of what? Minus A. Absolute value of what? 2 is equal to absolute value of what? Minus 2. This implies that absolute value of 2 is what? 2 by using what? Definition. Absolute value of minus 2 is equal to what? Minus of what? Minus 2. This is equal to what? 2. This is what? 2 equal to 2. This is true. For any real number A, absolute value of A is always equal to what? Absolute value of minus A. Kan jennu isa kana jechuudha. Amala gadi sirriin qabu keessa isa jalqabaati. Property 2 for any two real numbers A and B. For any two real numbers A and what? A and what? B. Let us take what? A is equal to what? 2 half. B is equal to what? Minus 3 half.
absolute value of A, B is equal to what? Absolute value of A, absolute value of B. For example, absolute value of what? 2 times minus 3 is equal to absolute value of what? 2 times absolute value of minus 3 is what? 3. This is equal to what? 2 times 3 is what? 6. Absolute value of minus 6 is what? Minus of what? Minus 6 by using what? The definition. This is equal to 6. 6 is equal to what? 6. This is true. Okay. Kanafu, absolute value of A times B is equal to absolute value of what? A times absolute value of B. Kun amala lammaffaa keessaa isa jalqabaati jechuudha. Roman number what? 2. Absolute value of A over B is equal to absolute value of A over absolute value of what? B. When B is what? When B is different from 0. Yoo 0 ta'e maal waan ta'uuf undefined ta'a waan ta'e. Kanaafuu absolute value of A over B kenna wal qixa ta'a absolute value of A over absolute value of B ta'a. For B different from 0. Mee example fudhannee ilaallu. This what? Kuni Roman number 1 dha. Kuni immoo Roman number 2. Roman number 2. Absolute value of 2 over minus 3 is equal to absolute value of what? 2 over absolute value of what? Minus 3 jechuudha karaa biraatiin. This is equal to absolute value of what? Minus 2 over 3 is equal to absolute value of 2 is what? 2 over minus of what? Minus 3 jechuudha karaa biraatiin. This is equal to absolute value of minus 2 over 3 minus of minus 2 over 3 is equal to 2 over 3 right here. This 2 over 3 is equal to 2 over 3 right here. This is what? 0. This is 0. Kanafu absolute value of what? A over B is equal to absolute value of A over absolute value of B when B is what? Different from 0. When B is different from 0 kan jennu kun sirriidha jechuudha. Property sadaffaa kana mi'aadha. Absolute value of A plus B less than or equal to absolute value of what? A plus absolute value of what? B. This is what? Triangular inequality. Triangular inequality. For example, absolute value of 2 plus minus 3 is equal to absolute value of what? Minus 1. This is equal to minus of minus 1. This is equal to 1 actually. Absolute value of 2 plus absolute value of minus 3 is equal to absolute value of 2 is what? 2 plus absolute value of minus 3 is what? By using definition, this is what? 3. This is equal to what? 5. So, absolute value of 2 plus minus 3 less than or equal to absolute value of what? 2 plus absolute value of what? Minus 3. Because this is what? 1. 1 is less than or equal to 1 is less than or equal to what? 5. This is true. So, yoo lakkoofsonni as keessa jiran sun lachuu positiifa kan ta'an taate wal qixa ta'a. Absolute value of A plus absolute value of B kunii fi absolute value of A plus B kun wal qixa ta'a. Yoo inni tokko positiifa ta'e inni tokko negatiiva ta'e garuu absolute value of A plus B less than absolute value of A plus absolute value of B ta'a waan ta'eef generally this triangular inequality what says that absolute value of A plus B is less than or equal to absolute value of A plus absolute value of B ta'a. Kanaaf amala gati sirriin qabu keessaa this triangular inequality is what? Very important. Property what? 3.
amaloota gati sirriin qabu keessa isa sadaffaa. For any real numbers A, always what? Absolute value of A is greater or equal to what? A that. Absolute value of 2 is always greater or equal to 2 that. 2 greater or equal to what? 2 that. This is true. Always absolute value of A is greater or equal to A. Absolute value of A is greater or equal to minus A. Karabratin absolute value of what? 2 greater or equal to minus 2. Absolute value of 2 is what? 2 greater or equal to what? Minus 2. This is true. Kanafu gati sirriin A kennaa irra guddaa yookaan walqixa Aati. Gati sirriin A kennaa irra guddaa yookaan walqixa negatiiva Aati. For any given positive real numbers A. For any given positive real numbers A. This is positive real numbers A. Absolute value of n mal 1 ta'u positive real number ta'a yookaan 0 ta'a yoo xiqqaate. A absolute value of A is equal to A yookaan ta'u taati. This is as A. As B irratti immoo as B irratti fakkeenyaaf absolute value of 4 is equal to malta 4 absolute value of minus 4 is equal to malta minus 4 is equal to malta 4 mata. Kanafu absolute value of n kenna walqixa ta'a. Absolute value of n kenna walqixa ta'a. Absolute value of minus A kenna walqixa ta'a. Maal ta'uu deema jechaadha? A ta'uu deema jechaadha. Absolute value of A is equal to absolute value of minus A is equal to A ta'uu deema jechaadha. For any given positive real number. For A is what? Fakkeenyaaf A osoo 4 ta'e jechaadha. This implies that kun immoo maal agarsiisa? Absolute value of x is equal to A yoo ta'e gatiin x kennaa karaa biraatiin maal ta'a jechaadha? A ta'a yookaan gatiin x kennaa karaa biraatiin maal ta'a jechaadha? Karaa biraatiin negatiivii A ta'a. Isa sii kana immoo alaala propertii caalaa jiru kun baay'ee murteessituudha ishiin kunis. For any real number x, absolute value of x can be never negative. Gonkumaa maal ta'uu danda'u? Negatiiva ta'uu danda'u. Gatii sirrii magaalaa keessatti gatii sirrii yoo ati gatii isaanii gadi buustee waan tokko namaaf kan kennitu taate gatiin sirrii naan kennin isiin dubbata. Kana jechuun karaa biraatiin waan ambiteerra gadi buustee naa kennite negatiiva na gootee hin ta'u jechuudha sitti gurguru jechaadha. Gatiin sirrii isaanii jechuun isaan karaa biraatiin maal jechuudha? Akka waan na taasifsiisee jechuudha. Karaa biraatiin pozitiiva na taasisee jechuudha. Bakka waan biteerratti waa xiqqollee taatu akka waan na dabalee jechuudha. Yoo xiqqaate maal waan biteetti yoo deebisee gurgura gati sirriin isaa maal ta'e jechuudha? 0 ta'e jechuudha. Gati sirriin isaa. Kanaafuu always what? Absolute value of x yookaan gati sirriin x kennaa never negative. Negative hin ta'u. As it is distance from the origin. Distance nu fageenyi nu deemne taanaan bakka kaan irraa kaanee bakka ho'iitti yoo deemne deemsa ho'ii deemneerra bakka. Deemsa suni negatiiva miti. Yookaan karaa bitaatti deemuu dandeenya yookaan karaa mirgaatti deemuu dandeenya. Negatiivni sun kan agarsiisu daarekshinii yookaan karaa itti deemne agarsiifti malee distaansiin kenna garuu deemsi kenna deemsuma jechuudha. Kanaafuu fageenya wayii deemneerra. But if it is from the origin to the origin to itself origin irraa kaanee achumatti yoo deebi achumatti jechaadha origin. At that time the distance is what? 0 jechaadha. From origin to itself yoo ta'e fageenya deemu homtuu hin jiru jechaadha. That is what? 0 jechaadha. Kanaafuu always absolute value of what? X greater or equal to 0 ta'a jechaadha. Greater or equal to 0 ta'a jechaadha. Absolute value of x is equal to minus 3 osoo jedhe gatiin x has no solution jechaadha. Karaa biraatiin has no solution. Why? Gonkumaa maal ta'uu hin danda'u waan ta'eef absolute value of x
negative ta'uu danda'u jedheera. Always for any real number x absolute value of x can never negative jedheera. Negative gonkumaa ta'uu danda'u jedheera. Okay. Depending on the above this property, amaloota armaan olii kanarratti hundoofne mee example kana ilaala. Find the value of x if absolute value of x is what? Equal to -5. Absolute value of x is equal to what? -5 right? Imagine absolute value of x is always greater or equal to what? 0 right? But -5 is what? Less than 0 right? Kanafu absolute value of x is equal to -5 has no solution. lakkoofsi absolute value isaa negative 5 ta'u gonkumaan jiru jechuudha. Gonkumaayyuu hin jiru jechuudha. Lakkoofsi absolute value isaa negative 5 ta'u gonkumaayyuu hin jiru jechuudha. This is as Roman number 1. Roman number 2. Absolute value of 2x plus 6 is equal to what? 10. Amalli tokko maal jedha? Absolute value of x in kenna is equal to a yoo ta'e x in kenna a ta'a yookaan x in kenna immoo negative a ta'a nun jedheera. Kanaafuu 2x plus 6 in kenna walqixa ta'a 10 ta'a. 2x is equal to 10 minus 6 theta. 2x is equal to 10 minus 6 is what? 4. X is equal to 4 over what? 2. This equal to what? 2 times. Any talk. Yokan 2x or 2x plus 6 can is equal to negative 2x is equal to negative 10 minus 6 theta. 2x is equal to minus 160 theta. Kana ramar banna gatiin x kenna wal qixata negative 16 irra meeqa irra 2 ta'a. Kanaafu gatiin x kenna negative 8 ta'a. So our solution is what? Gatiin x kenna kana meeqa ta'uu danda'a? Gatiin x kenna 2 or gatiin x kenna negative 8. Check out one. Absolute value of 2x plus 6 is equal to what? 10. Absolute value of bakka x lama hafuuf 2 baay'isu 2 eda'uu 6 wal qixa ta'a 10. Absolute value of 4 eda'uu 6 wal qixa 10. Absolute value 10 wal qixa 10 jenna. Kanaafu 10 wal qixa ta'a 10 jecha. This is what? 0. Dhugaadha jecha. Absolute value of 2x plus 6 is equal to 10. Absolute value of 2 times minus 8 when the value of x is negative 0 plus 6 is equal to 10. Absolute value of negative 16 eda'uu 6 wal qixa ta'a 10 jennaan jecha. Absolute value of what? Negative 10 wal qixa ta'a 10 ta'a jecha. Kanaafu 10 wal qixa ta'a meeqati? 10 ta'a jecha. This also what? Tiruudha jecha. Kanaafu deebiin kenna maal ta'a jecha? Negative 8 fi positive 2 ta'a jecha gatiin x kenna. When absolute value of 2x plus 6 is equal to 10 jedhe gatiin x kenna carraa waa lama ta'uu qabaachuu isaa argineerra jechaadha. Gaafii tokko jechuun dura amaloota kana beeku nurra eegamaa jechaadha. When we define what modulus or absolute value function, the function f from real number to real number. The function f from real number to real number defined by f of x
function tana f of x is equal to absolute value of x kan ibsamu hala kan hiikamu maal jennee waamna absolute value of modulus function jennee waamna gati sirrii yana function hala kana if the function from real number to real number defined by f of x is equal to absolute value of x yo ibsinu function hala kana ibsinu absolute value function or modulus function jenna. For example, if f of x is equal to absolute value of x yoo kan ta'u taate f of minus 2 jechuun karaa biraatiin maal jecha absolute value of minus 2 jecha karaa biraatiin z is equal to what minus of minus 2 jecha z is equal to what 2 jecha f of what 0 equal to when f of x is equal to absolute value of x yoo nu kenna bara tundumne jecha f of 0 jechuun karaa biraatiin maal jecha absolute value of 0 z is equal to 0 by using the definitions of what? Absolute value. F of 7 is equal to absolute value of 7 is equal to what? 7. Because 7 is greater than what? 0 1 as it more because minus 2 is what? Less than 0 1 kanaf absolute function is gap f of x is equal to absolute value function wayin ho nu kenname gati x bakka san buufne function kana barbaaduu dandeenya jechuudha. F of x kenna absolute value of x yoo ta'e f of minus 2 kenna 2 ta'a, f of 0 kenna immoo 0 ta'a, f of 7 kenna immoo 7 ta'a jechuudha. Graph of what? Absolute value function. Akkamitti graph absolute value function kana kaasna? By using what? Table value. Table value fayyadamuu dandeenya. For example, when we sketch the graph of what? F of x is equal to absolute value of x also no kenna. Because f of x is equal to absolute value of x jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? Y is equal to absolute value of x dha jechuudha. X intercept fi y intercept haa barbaadu. X intercept, y intercept. X intercept means y is equal to 0 jechuudha. This implies that 0 is equal to absolute value of x jechuudha. Kanaafuu gatiin x maal ta'e jechuudha 0 ta'e jechuudha. Absolute value of x 0 ta'e gatiin x maal ta'uu qaba 0 ta'a. Y intercept gaafa barbaadnu immoo y is equal to absolute value of x jechuudha. This is equal to absolute value of 0 jechuudha. This is equal to 0 jechuudha. Absolute value of 0 maal waan ta'e 0 waan ta'e. Absolute value of x jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? Under radical of what? X square jechuudha. Under radical of x square conceptii kana wal fakkaata. When x is equal to what? Negative afran. Negative 1 yoo ta'u. At that time, f of minus 1 is equal to absolute value of minus 1 dha waan ta'eef this is equal to minus of minus 1 dha waan ta'eef this is equal to 1. Kanaafuu yoo gatiin x minus 1 ta'u gatiin y kenna maal ta'a 1 ta'a jechuudha. When x kenna minus 2 ta'u y kenna 2 ta'a jechuudha. When x kenna immoo positive 1 yoo ta'u gatiin y kenna yookaan f of 1 maal ta'a as equal to absolute value of 1 dha as equal to 1 ta'a jechuudha. Yoo gatiin x 1 ta'u gatiin y kennallee 1 ta'a jechuudha. When x is equal to 2 yoo ta'u gatiin y kennallee 2 ta'uu deema jechuudha. From this, when we sketch the graph of what? F of x is equal to absolute value of x kana gaafa kaasnu on what? X, y coordinate irratti gaafa fakkii isaanii kaafnu jechuudha karaa gaarii. This is x axis, this is y axis dha. If the value of x is equal to 0, the value of y is also equal to 0 ta'uu isaa arganneerra x intercept y intercept. If the value of x is equal to 1, what is the value of y? 1 ta'uu isaa arganneerra. If the value of x is equal to 2, the value of y is also what? 2 ta'uu isaa arganneerra. If the value of x is equal to minus 1, the value of y is equal to 1.
If the value of x is equal to minus 2, the value of y is equal to 2. Kanarraa maal hubannaa? Akkasitti gadhumaa jechuudha. If the value of x is equal to 0, 0 dha waan ta'eef the value isni kun illee akkuma sanii asii godhamee deema jechuudha. Kun giraafii nuti giraafii f of x is equal to absolute value of x jechuudha. Graphing f of x is equal to absolute value of x jechuudha. Graphing kana maal hubannaa? Domain of what? Domain of what? F in kennaa wal qixa maal akka ta'e hubannaa? Areen number akka ta'e hubannaa jechuudha. Arranging araan of what? F in kennaa maal akka ta'e hubannaa? Only what? The positive real number. And what? Including what? 0. 0 up to positive infinity akka ta'e argaa jirra jechuudha. 0 ga'ee tasii ol deebi'a waan ta'eef. Jaalatamtoota maatiiwwan Abdii Akkaadaamii chaanaalii keenya chaanaalii Abdii Akkaadaamii subscribe, like, share gochuun dagatinaa jecha. G of x is equal to negative of what? Absolute value of what? X yoo ta'e yeroo kana hoo giraafiin isaa maal fakkaataa laata? As that time this is y is equal to what? Minus absolute value of what? X jechaadha garaagarummaa biraan qabu. X intercepting 0 is equal to minus absolute value of x ta'a waan ta'eef gatiin 0 is equal to absolute value of x waan ta'a waan ta'eef x is equal to 0 mataa jechaadha. Y intercepts also what? Negative of absolute value of 0 is equal to what? 0 mataa jechaadha. Because 0 is what? Not negative, not positive. Lachuu miti waan ta'eef. X intercept, y intercept illee akka 0 ta'e argaa jirra jechaadha. When x is equal to minus 1 yoo ta'e. At that time, y keenya maal ta'uuf deema? Negative of absolute value of minus 1 ta'uuf deema. This is equal to negative of 1 ta'a jechaadha. When x is equal to 1 yoo ta'e immoo when x is equal to 1 yoo ta'e y keenya mallee akkuma sanii negative of absolute value of what? 1 ta'a. This is equal to minus 1 ta'a jechuudha. Because coefficientiin duuba jirtu kun negative waan taateef giraafiin keenya kun isuma jalqabaa fakkaateet amma immoo maal ta'a jechaadha? Asii gaggaragala jechaadha. Asii gaggaragala jechuudha. Giraafiin kun giraafii nuti giraafii g of x is equal to minus absolute value of x jechuudha. Domain g real number ta'a. Range g negative infinity up to 0 ta'a jechuudha. Negative infinity up to 0 closed interval. Ishii kana ta'a jechuudha range keenya. Kanarraa maal hubannaa? Armaamatti ilaalle jechaadha. Akkuma armaamatti ilaalle. When f of x is equal to absolute value of x is given, domain f of x kennaa kun akka maal ta'uu ilaalleerra? Real number ta'uu ilaalleerra jechuudha. Ranging f of x kennaa kun only 0 including what? Up to what? Positive infinity. 0 irraa kaasee positive infinity ta'uu isaa. Giraafichi kun isa kana fakkaachuu isaa achitti ilaalleerra jechuudha. And also we observe that the graph of absolute value function f of x is equal to absolute value of x is what? Continuous curve. Addaan jitaa miti wal qabatee deema jechuudha. This is continuous curve. That has no break. Addaan kutamne breaking qabu gonkumaa. Pass through what? 0.0 asirratti. Has sharp corner. Bakka sanitti maal qaba? Sharp cornerii qabaachaa waan argitanii asitti as ga'ee ol deebi'a. Innis akkas dhufee inni kunis asii dhufee. This the graph of f of x is equal to absolute value of x in kenna kuni eessatti sharp cornerii qaba? 0.0 irratti sharp cornerii qabaachaa. This geometry with respect to what? Y axis irratti geometric ta'a. Y axis irratti asii
symmetric with respect to y axis. Distance as 0 b, distance as 0 can be work. This is symmetric with respect to the y axis. That is the parts of the graph of the function for x greater than 0 is what? The image of the reflections of the graph of the function for x less than 0 with respect to what? Y axis. Yo 2 ta'u 2 mata. Yo minus 2 ta'us 2 mata. Yo 4 ta'us positive 4 ta'a. Yo minus 4 ta'us positive 4 mata. This what? Reflect each other with respect to what? The y-axis. Asirratti y-axis irratti reflect barbaada graph. Kanaafuu domain function f of x kenna real number range function f of x kenna 0 up to positive infinity dacha. When g of x is what? Absolute value of minus x yote. Minus x yote immoo yeroo kana graafichi santu gaggaraagalee jira waan biraamti sumatu gaggaraagalee jira. Domain g of x akkuma isa jalqaba real number. Range garuu ni jijjiira. Negative infinity up to what? 0 ta'a yeroo kana. Because negative ni duuba jirtu kun lakkoofsota jalqaba positive ta'an san hundi isaaniitu maal deebiste waan ta'eef negativeatti deebiste waan ta'eef. Kanaafuu graafiin function kennaa isa kana fakkaata jechuudha. Example 2. Draw the graph of f of x is equal to absolute value of x plus 1. Absolute value of x plus 1. F of x is equal to absolute value of x plus 1. Kuni translation. For example, in grade 10, polynomial function keessatti graphing x square f of x is equal to x square fakkeenyaaf haala kana yoo ta'e graph of what? F of x is equal to x plus 1 the whole square kana ammoo graph masantu achi ka'ee sirfachaa karaa biraatiin ta'uu isaa ilaaltaniirtu. Asii ka'eet x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1 dha. Minus 1 kana barbaacha. Minus 1 kana irra ga'eet yoo deebi'acha. 1 immoo at y is equal to 1 irratti maal godha? Ni qaxxaamura because 0 plus 1 the whole square is what? 1 waan ta'uuf. Akkuma san f of x is equal to absolute value of x plus 1 dha yoo ta'e this is y is equal to absolute value of x plus 1 jechuudha. Kanarraa x intercept kenna gaafa barbaannu 0 is equal to absolute value of x plus 1 jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? X plus 1 is equal to 0 jechuudha. X is equal to minus 1 jechuudha. Gatiin x kennaa kun minus 1 yoo ta'e x intercept godha waan x tuqachuudha. Sharp corner kan inni qabaatu at x is equal to minus 1 irratti jechuudha akka isa jalqabaas. Y kennammoo osoo y kana fakkeenya bakka itti 0 ta'uu barbaanne yookaan x kenna bakka itti immoo 0 ta'uu osoo barbaanne y is equal to karaa biraatiin absolute value of 0 plus 1 jechuudha. Kanaafuu y is equal to 1 irratti jechuudha kan inni y. Kanarraa kaanee giraafiin isa kanaa maal fakkaata jechuudha? At x is equal to minus 1 irratti. Kanaaf qaxxeetaa sharp corner. Sharp corner qabaachaa. Kanaaf giraafiin kun giraafii nuti giraafii f of x is equal to absolute value of x plus osoo fakkeenyaaf k of x kennaa k of x kennaa is equal to absolute value of x minus 1 jedhee maal ta'a jechuudha. Karaa biraatiin gara mirgaa kanatti as siqeet asii akka tollee jechuudha. Isoo kana fakkaata jechuudha. This sharp corner has this point 1 irratti. Because x minus 1 is equal to what? 0 ta'a waan ta'eef. X minus 1 is equal to 0 ta'a waan ta'eef x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1 irratti. Achirratti asii ol deebi'aa jechuudha. At x is equal to 1 irratti asii ol deebi'aa jechuudha.
yeroo gatiin y kennaa 0 ta'u gatiin x kennaa 1 dha jechuudha. When our g of x is equal to what? 2 minus absolute value of x osoo ta'e. Kana jechaan y is equal to minus absolute value of x plus 2 jechuudha. Kana jechaan y is equal to minus absolute value of x kan jennu jalqaba kaafneerra. Isuma santu harka lama ol siqee jechaadha. Achuma bakka jirurraa 0.0 sanirraa gara y'itti ol meeqa siqee jechaadha? 2 siqee jechaadha. 2 daatee jechaadha. Yookaan karaa biraatiin x interceptii kan nu barbaannu y is equal to 0 taasifna waan ta'eef 0 is equal to minus absolute value of x plus 2 ta'a waan ta'eef this equal to what? Minus absolute value of x is equal to minus 2 ta'a jecha. This minus is cancelled by this minus. Absolute value of x kenna is equal to 2 ta'a jecha. Gatiin x kenna minus 2 dhaa fi gatiin x kenna is equal to 2 ta'a jecha. Kana lamaan ta'a jecha. X bakka lamatti qaxxaamura jecha. Y yoo isatti qaxxaamura y intercept jechuun karaa biraatiin gatii x 0 taasisuu jecha. Y is equal to minus absolute value of x plus 2 dha waan ta'eef y is equal to minus absolute value of 0 plus 2 dha. Y is equal to 0 plus 2 dha is equal to 2 irratti. Kanaafuu giraafiin keenya gaafa kaasnu x y isatti qaxxaamura 2 irratti qaxxaamura jecha. X isatti qaxxaamura minus 2 dhaa fi 2 irratti jecha. Kanaafuu giraafiin kun gaafa kaasnu haala kanaan achi ga'etti asii immoo akkasii gad deebi'a jecha. This point is what? 0,2 dha jecha. This point sharp corner dha jecha. Sharp corner dha jecha. Kana fakkaata jecha. Walumaa galatti giraafiin isa kana fakkaata jecha. Kuni giraafii nuti giraafii g of x is equal to 2 minus absolute value of x jecha. Asirraa doomeniin keenya maal ta'a? Oreenjiin keenya isa kanaa maal ta'a? Laal. Doomeniin giraafii keenya kan jalqabaa f of x is equal to absolute value of x plus 1 doomeniin keenya maal ta'a? f keenya real number maal ta'a? Oreenjiin isaa maal ta'a? Akka argaa jirrutti only what? 0 and what? Positive real number. 0 irraa ka'eet up to positive real number ta'a. Asii ol laalaa jira waan ta'eef. Kan sana kanaa garuu doomeniin g kennaa maal ta'a? All real number ta'a jechuudha. Argaa jira waan ta'eef. All real number ta'a jechuudha. Range no run of g kenna maal ta'a? Negative infinity up to what? 2 dha jechuudha. This is equal to negative infinity up to 2 dha jechuudha. Gaafa laallu giraafii armaan olii jechuudha. F of x equal to absolute value of x plus 1 gaafa laallu giraafiin isaa ishii kana fakkaata. Doomeniin isaa maal ta'a? Real number ta'a. Rangein isaa maal ta'a? Isa kana ta'a jechuudha. Graafii g of x is equal to 2 minus absolute value of x jedhu immoo 2 irratti bakka inni ga'ee gadi deebi'u asii gallaadha waan ta'eef. Duuba kan jirtu negatiiva waan ta'eef ishiin kun maal gooti gadi garagalchite jechaadha. Doomeniin isa kanaa maal ta'a? Real number ta'a jechaadha. Reenjiin isa kanaa maal ta'a? Negative infinity up to 2 ta'a jechaadha. But osoo fakkeenyaaf akkas jedhee of x keenya is equal to minus 2 minus absolute value of x kan ta'u taate giraafiin keenya yeroo kana maal fakkaata jechaadha. Graafii minus x kanatu down ta'a bakkuma jalqaba jiru sana irraa
0,0 irratti maal taatu sharp corner qaba ture asii gara miti kanaafuu ammoo maal ta'a negatiivii 2 gadi siqaa jechaadha. Negatiivii 2 gadi as gara 2tti gadi siqeet asii gara jechaadha. Ishii kana fakkaata jechaadha. Kun immoo maa inni k of x is equal to -2 minus absolute value of x dha jechaadha. Osoo L of x jedhee is equal to absolute value of what x minus 2 jedhee kun immoo as gara mirgaatti siqa. L of x is equal to isa x sanirraa asii ol garagareet hanga lamas naannoo kana dhufeet asii ol akkas. Kun immoo kan L of x bakki inni kun meeqa 2 dha jechuudha. Bakki kunis meeqa 2 dha jechuudha. Kanaaf haala kanaan giraafota absolute value function kaasuu dandeenya jechuudha. Yookaan gara mirgaaf gara bitaatti translate goona yookaan updhaa fi down goone kaasuu ni dandeenya jechuudha. Okay, example 3. This what matrix question gaafii matrix iti garuu make example itharallu. If x is less than 0 is given. What is the simplest form of what? F of x is equal to x minus 3 absolute value of x over absolute value of x. Given in man nukename x is less than 0 nukename. By definition so absolute value of x is absolute value of x is equal to what? X theta. Yo gatiin x malte yo gatiin x greater than 0 ta'e 0 ta'a. Yo gatiin x malte 0 ta'e minus x theta. Yo gatiin x malte less than 0 ta'e. Kanaafuu kennama kanarratti hundoofte f of x kenna is equal to x minus 3 absolute value of x over absolute value of x maal ta'a. This is equal to x ta'a minus 3 times absolute value of x yeroo gatiin x less than 0 ta'u maal ta'a minus x ta'a over minus x ta'a. This is equal to x minus of minus 3 of minus x maal ta'a plus 3x ta'a over minus x ta'a. This is equal to 4x over minus x ta'a. 4x over minus x theta. We can cancel each other this x because x is less than 0 one day. Also x is equal to 0 ta'e hin danda'amu ture waliin balleessuun. Sababa x keenya less than 0 ta'ee fi wanti kun maal ta'a? This equal to 4 over minus 1 ta'e jecha. Kanaafuu this equal to negative 4 ta'e jecha. So our exact answer is what? Minus 4 jecha. Giving kenna negative yautta. Kennama nu kenname saratu hundoo. X less than 0 jedhe. X less than 0 yoo jedhu absolute value of x kenna maal akka ta'u beekuun nurraa eegama jecha. Jaallatamtoota maatiiwwan Abdii Akaadaamii keessan chaanaalii keenya chaanaalii Abdii Akaadaamii subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa jecha. Example 4. Kunis gaafii intiraansiiti. Gaafii intiransii kana akka example mee waliin ilaalla. Which one of the following is the solution set of absolute value of x minus 1 plus absolute value of x plus 1 is equal to 2? Given kenna maaltu nu kenname what are given absolute value of x minus 1 is given. Inni kun maal ta'a? Waa sadi ta'a. X minus 1 mata yoo gatiin x kenna greater or equal to maal ta'e 1 yoo ta'e minus of what x minus 1 ta'a yoo gatiin x kenna less than 1 ta'e. Kan biraa kamtu nu kenname absolute value of what x plus 1 nu kennameera. Inni kunis akkuma sanii maal ta'a x plus 1 mata yoo gatiin x kenna irra guddaa yookaan wal qixa ta'a negatiiva tokko yookaan tokko.
minus of what? X plus 1 ta'a. Yoo gatiin x kennaa less than minus 1 yoo kan ta'u. Yoo gatiin x kennaa 0 ta'u 1 mataa waan ta'eef sanoo 0 plus 1 isuma ta'a waan ta'eef greater or equal to fayyadame. Kan 0 illee achuma keessatti include ta'a waan. Kanaafuu depending on this given information naa kenname kana irratti hundoofneet on number line if the value of x fakkeenyaaf 0 osoo ta'e asitti immoo osoo minus 1 ta'e asitti immoo osoo 1 ta'e gatiin x kennaa yeroo tokko 1 gat jechaan yeroo tokko immoo gatiin x as jira jechaa minus 1 fi minus 1 gadii fi sanii ol jechaa. Kanaafuu keezii meeqa qabna? Keezii 4 qaba. Keez 1 keezii tokkoffaa yoo gatiin x kennaa kallachuu isaaniitu jecha greater or equal to 1 osoo ta'e yeroo kana maal ta'a? Absolute value of x minus 1 plus absolute value of x plus 1 is equal to 2 kan jedhu kuni maal ta'a yeroo kana? X minus 1 plus inni kunillee akkuma jirutti keessaa ba'a. X plus 1 is equal to 2 jechuudha. X minus 1 this minus 1 and 1 cancel each other 2x is equal to 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu yeroo kana gatiin x maal ta'uu deema jechuudha? 1 ta'uu deema jechuudha. Case 2 keezii lammaffaarratti immoo when x kenna less than minus 1 osoo ta'e less than minus 1 osoo ta'e yeroo kana absolute value of x minus 1 plus absolute value of x plus 1 kan jedhu kuni as equal to 2 kan jedhu kuni maal ta'e yeroo kana inni kun maal ta'a jechaadha? When x is less than minus 1 jechuun karaa biraatiin x less than 1 kan jedhu gaafannu achi keessatti include ta'a waan ta'eef yeroo kana maal ta'e baa minus of x minus 1 plus minus of x plus 1 as equal to 2 ta'a jechaadha. At that time minus x plus 1 minus x minus 1 is equal to 2 ta'uu deema jechaadha. Minus x is equal to 2 ta'uu deema jechaadha. Minus 2x is equal to 2 dha. Gatiin x yeroo kana immoo maal ta'uu deema jechaadha? Minus 1 ta'uu deema jechaadha. But x is less than minus 1 in the second case. Keezii sadaffaa. When minus 1 is less than or equal to x less than or equal to what? 1 yoo ta'e jidduu jara lamaanii yoo ta'e yoo jidduu jara lamaanii kana yoo ta'e jidduu jara kana lamaanii yoo ta'e yeroo kana hoo maal ta'a? Absolute value of x minus 1 plus absolute value of x plus 1 is equal to 2 kan jedhu kuni absolute value of x minus 1 yoo gatiin x kennaa less than 1 ta'e less than or equal to 1 kan ta'u taate maal ta'uuf deema jechaadha? Minus of x minus 1 ta'uuf deema jechaadha. Plus absolute value of x plus 1 kennu kun immoo yoo gatiin x kennaa irra guddaa yookaan walqixa ta'a minus 1 ta'e immoo yeroo kana immoo akkuma jirutti keessaa baay'ee x plus 1 is equal to 2 ta'uu deema jechuudha. Kana irraa maal hubanna? Minus x plus 1 plus x plus 1 is equal to 2 ta'uu deema jechuudha. Minus x plus 1, this minus x and x are cancel each other. 2 is equal to what? 2 jechuudha. This is what? 2. Kanaafuu deebiin keenya eessana jira jechaadha? Negative 1 up to negative 1 up to 1 illee deebii keenya ta'uu danda'u jechaadha. Closed interval dha.
gatiin x warri negative waanidhaa fi waanii gidduu jiran hundi isaaniitu maal hin dhugoomsu jechaadha karaa biraati. Include godhu jechaadha. Hundi isaaniitu iyyuu ni dhugoomsu jechaadha. Because 2 is equal to 2 is what? Always what? True waan ta'e. Keezii afuraffaan case 4. Keezii afuraffaan immoo when x is less than minus 1 dhaa fi and when x is what? Greater than 1 yeroo ta'u. At that time, absolute value of x minus 1 plus absolute value of x plus 1 is equal to 2 kan jedhu. Absolute value of x minus 1 when x is greater than 1 yoo ta'u, x in keenya greater than 1 yoo ta'u, akkuma jirutti ba'a. X minus 1 ta'e ba'a. When x is less than minus 1 yoo ta'u, inni kun immoo maal ta'e ba'a? Plus minus of x plus 1 ta'e ba'a. Is equal to 2. At that time, x minus 1 minus x minus 1 is equal to 2 ta'a. X minus x is 0 minus 2 is equal to what? 2 ta'a. This is what? False. Kanaafu ni soba jecha. Yeroo kana intersection waliin ni qaba waan ta'eef this is empty set yookaan has no solution jecha. Yeroo kana has no solution jecha. Depending on these 4 cases, case kana hunda isaanii irratti hundoofne, the exact answer is what? D. Deebiin sirriin keenna D dha jecha. Deebiin sirriin keenna D dha jecha. Okay, summary of today's lesson. Guyyaadhaa walumaa galatti kan nu laalle definitions of absolute value function ilaalleerra. Hiikan absolute value function yookaan gad sirrii maal akka ta'e ilaalleerra. Properties of absolute value function, amaloonni absolute value function maal akka ta'e ilaallee jirra. Examples of absolute value function, example kennee fi barbaanneerra. Graph of absolute value function, absolute value function fudhannee fakkii isaanii kaasnee domenii fi range isaanii barbaanneerra. Equation involving absolute value function. Equation mallattoo walqixaa gidduu isaanii yoo jiraate absolute value function fi mallattoo walqixaa yeroo isaan gidduu jiraatu akkamitti akka furuu dandeenyu amaloota isaa irratti hundoofne exampleota muraasa ilaalleerra jecha. Walumaa galatti har'aaf qabadhee kan isinii dhiyaate kana fakkaata. Partii itti aanu part 7 about signum function hanga wal galutti nagaan naaf turaa jecha. Chaanaalii keenya chaanaalii Abdii Akaadaamii subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa jecha. Learn smart, shine bright with Abdii Akaadaamii. Thank you so much.